fani dhaabadhee jira shaadaayiidhaa maqaansaa. Ashama argafuuni kabajamtuu gaaftalee kennituu akkam jirtu nagaa keessanii albaayee nagaa kooti waaqeen nagaa kubaayisi guddaa galatoomu baga nagaatti eegamtanii baga nagaatti jiraatan jechuutiin jaalladha. Egaa nagaa kooti aansutiin immoo viidiyoo hojjechuu dhiisii qaata bulbuleera tuttureera jechuudha. Kunis sababuma haala mijataa keessa hin turre faana tokkotiin qabamee amma haala mijeeffadhuuti badeetiin jira chaanaala korraa. Sinin jechuu jaalladha amma garuu waaqayyoon gargaaree gara hojii kootti deebi'uuf hin jira. Kanadha amma immoo yeroo sa'aatii kanatti yaada tokko na dhufeetaniin jechuudha. Gara keessan dhufe obboleettii tokko jirti hiriyaa koodha jechuudha. Piraankii ishee godhaafiini piraankichis akkas ture. As mana amma jiru mana madaamii keessatti mucattii kana lama wajjin hojjanneerra. Jalamaa san keessatti garuu jaalala guddaa keessa turre baay'ee wal jaalannaanii baay'ee wal kabajnaan jechuudha. Garuu sana asitti isheen immoo haala walii galtee maatii galantuu waan dhabaniif hin deemtee jechuudha. Iddoo biraa hojjetaa jirti. Ammoo taa'u yaadni wayinaa dhufee maalan jedhanii piraankii godha seetanii meeshaa wayiin na jalaa baadeen jedhaanii meeshaa sana astishuwaarii sarfiinsaan hojjetan jechuudha. Isatu na jalaa badee tarii fuutee deemte yoo ta'e naa deebisee waasiif hin godhu maal sii godham namni jedheetiin jechuudha. Ittan qabaxxaraanii tariitii obsaa qabattee obsaan immoo lakkii hin argine jettee na haasofsiisti ta'ee tarii immoo akkamitti akkas naan jette jettee na arrabsiisti hin lolti ta'ee waan ishiin jettu hin beeku. Bakka qawxiin itti buusaanis argiteetta fuuteetta akka carraammoo mataa waliif hojjetaa turre sammuu bilbilaa jirti durasiin barbaada waan jedheefi ture jechuudha. Bilbilaa jirti muddamteetti isheenis wanticha dhaga'uudhaafi aga maal akka ishiin naan jettu hin beeku. Yoon arrabsite safaan koo qabaddee callisuudha hormaan hin jiru. Kan isin jechuu jaalladha mana bilbilaa wajjin itti ilaalla jechuudha. Cufameera mana bilbilaa natu bilbilaa wajjin itti ilaalla waan ishiin jettu. Tarii yoo kolfina qabi hin beeku garuu kun kolfina hin qabne kolfaa hin danda'u waan ta'eef ani yeroo waan akka tokkolii hedduu isaa hin danda'u. So ilaalla mee waan ishiin jettu ilaalla nan bilbilaa afammaa. Halo. Nagaa siif haa ta'u. Ayyee siifillee nagaa siif haa ta'u. Maal lubbumaa akkas badde dhugaa? Nan badee? Dhugaan badde bara. Jara abbaan hin banne. Yeroo darbe immoo walirra na barreessitee dhugaa nan dagadhe bara. Tolaboo eenyuun deemu? Gannati maal taate si bilbila sin jedhee asin korsi hin jenne amma. Jajjabdoonidha. Eenyuun sin jedhee rimna qabuun doone afaan balee danda'a. Nambarri mootii amma yeroo sila silkisanii si dubbisee. Dhugaas barree. Maal jechuudha bilbila kun qabdu maati? Kamii? Amma immoo kootiin sin barbaadaa gaaffii si gaafadhuun qaba jennaan tolee jettee. Achiin immoo asiin dhufee tan asiin natti haasa'ii bilbilli na jalaa biizii ta'ee siin jedhee kanaan sitti haasa'aa ture bara. Sagalee si qabennaa. Sagaleen kan adda ta'e kan eenyuun neesan gaara afaan bareeda silaati. Bilbilli kun qaala naasee ni bijoobe. Kan kooti yoon beektu bilbilaati. Geetaan hin beeku akkanaa malee. Okay rakkoon qabu shindaaf. Tanarra surte bakkarra wal finnee jiraan garaa kiyya. Maal gumaan nama arrabsita wal arrabsitaa jiraatamu namaan. Lakki bu'aan isii arrabsuuf miti. Sin barbaada kan sin jedhee. Sin barbaada kan sin jedhee fi waan ta'e si gaafachuuf malee si arrabsu miti maali nama arrabsaan. Lakki bu'aa ta'e si yaa'ii miti beekamaan waan nama biraa taasisa jechuudha afaan sin jedha malee. Okay rakkoon qabu si caccabduu kan waan arrabsinaati garuu. Na arrabsuu dhufanii jettee ati qophaa'aa jirta miti maalitti deebisa laatettee?
Eeshi. Jiruuf jireenya akkam fakkaata? Inna hawan Hojiin akkam? Maatiin gidduu jirtu? bareede. Sagalee cuccutaa bara. Sagalee kee hedduu ciccitaara. Sagalee nurka sagalee naga. Laa ani bilbila sitti haasa'uun barbaade bilbilli baay'ee biizii na jalaa ta'e na rakkisaa rashee bilbilli lachuun na rakkisee bada. Dhugaa maal fakkaate? Isheen taatee bakka. Okay. Simee meeshaa wayiin dhabee bara si gaafadhaaf yeroo deemte sana yoo tasaa shaanxaa kee keessa beede. Hello. Hello. Ya, oye. Nagaa. Meeshaa maali dhaganne? Isteeshaarii kiyya Nagaa nabiyaanchi. meeshaa. Maalidha? Isteeshaarii kiyya tokkoon dhabeem. Bakka ta'e. Maal ta'e? Hello. Oye, umtuu na bira jiru isin jedhee ganni ani waan akka kiyyaaf doofu filoota kiyya filaan kun jiru. Maal gaaraatti gattamaa sittumtuu nyaaf nebboo maan argineen. Rabbi filaan qabu nu gaddan bitadde filaan itti mataadha filadden beekama. Rabbi filaan qabu. Way biirootti buustee? Umtuu hin jiru. Maal isin dhabe mentala kanarree gaafannaan ishii gaafadhu immoo naan jette tarii maal yaadde akkas naan jette jedheen baay'ee tokko inni jedhe. Bergi takka fiiteen deemne nan beeka garuu bitaan itti galee wasan. Maal dhufu jedhan. Maal ta'e? Oduu fuudhee dhufee ziman jedhaan jedhe. Maal anis kana miti kan bitaan itti gale. Abbaa ishii badee hin galte na asisaa. Ani maal beekaa ishee gaafadhu mee kutee naan jette samoonni san immoo waliif hojjetaa turtan miti jennaan akkas ture garuu maal jettee fuutee deemtiree fuutummoo itoo fuutees isheen eenyuun jetta reekin hin dubbatti ta'an jedheeni kan shiyyuu mi'a gammaashatti gattee dhufti silaa maal jedhee wal karaa turre beektee jedheen bakka nan gaafadha tarree fuutee deemte nan gaafadha hundaafuu jedhee tani waan nama maal lamaaf godhaa mitiiti jedhee. Arabasuma maajoo. Ajaa'iba guddaa jira manisa keessaa akka mangoodhaan talitti kana. Akka mangoodhaanchi. Baay'ee mastoos. Yoom garuu hin beekamu qaamni isaatti tokko siifatti yoom gadi fuute. Maal itti bakka mataan isa gargaarsa gashinii bara yaadda yeroo sana diimagdee keenya yaadda ergasii kun isii kun yaadda yamma in kada meeshaa tuni shaaqatti gargaarsa dhunte sina jedhee katarra yaadda jennaan ishee gaafadhee mana keessa barbaadee dhabe bakka ishee fuudhee deemtee gaafadhe naan jettee naan qonnaan biqilaaf kalee sirrii sirrii eenyu sirrii yaallan sirriin ana sirrii maatii gidduu filanii isee mammoo kacarra teessee argadhanti. Naa fuutee natti ta'e kan sirrii bileessin jedhama naati. Ati? Ada. Nagamu. Ini kita bisa lagi. Nah, yang putih jadi sikap cuman tulis jadi putih katanya nanti mereka kamu. Hello. Hello. Nagamu. Anak kita yang jadi. Lah, masih sih. Anak kita. Lah, tuh masih sih sampai terus nanti nama lebih dari mana. Uko malah kita akan terakhir ini. Sekarang kita pilih. Aduh, waki. Ibu fatah ya. Karena kan itu kan ini warna Sekarang kita baca. Hello. Ini kan memang. Kamu tahu tidak jadi kau kau masuk. Selalu sih. Oke. Mana kau sih? Baik, nagamu. Mana ya? Kasar. Masih naruh gitu. Hello. Ari. Mana yang kita kabar ni berarti kita makan kola. Malam dekat atas itu.
Enggak sih aja. Bakal undang bakal kok kamu baduti. Isi sih. Rakon kamu tiga. Lala, anu kasih makan antara rakon kamu disabun singgah aku ya deh mati coba deh. Mati sih kalau di kondak. Mega kan telepon jaman kan jadi bar. Isyarat kan mami kan disabun kan singgah ya deh balik. Ande juga. Mau sih itu kayak jadi. Ande juga makan tadi kan. Namanya menarik bakal isi. Masih bete. Laki nari itu anu masam jangan dia. Mau itu kayak dia ketika dia berapa. Kita hambat di hari beri mega sudah bertiga itu. Bukan hal ini lahir malu. Nanti halo anci mana kena marah tadi Lala, kamu malah warna kasih kan atanin deh dengan nih. Frankie dah sih lawannya Lala, terakhir lah. Wani mata lu kubarabba. Anu wana kasih jalan. halo kayak Frankie segocu Orang tujuan negeri. Ayo tuh wana masih berbadu. Masa kan tidak berbadu bete. Waktu kita kan tidak berbadu. enggak ani lugawa kayak ketia kesitasa sudah tak kisah kok lugawa ka anam Frankie lawannya wisi Orang berakhir itu rata udah aja deh. Hari jualnya. nanya teh bagaimana beranjrati selagu di teh nih Orang pertama kan aku dah orang refleksi orang. Mami kan ada ya rabesma. terus kapai lah bete ya yang jechuki anshi tarichi uga automatinya subnuti ko mi pranking goda akan jedani tin jedeni tas gabboften tiana softimo no arrati tilata jedetini kan mereka kisah tiya de ka isin bile male be ka mali bodu gawa kayo Deh malah cuman nanya suara beri sodoma gitas. mali mo badin jedan jedi kam mariya chaturre ba isma la fature sila jenne itiyani baka iskan man jedani jede mastuno arrafiti mostas gabboften tilata jede sika edufi jennani mo tikas tinetta softa kasoda chune gale mala akkuma beekadhe macarrashaarra ne dubbii nama viidiyoo keessaa nan kuta sasana male Kita anak malu cuma anak waktu tu contoh lugar rafati. dhugaa jedhe nama lamaan jirtu Mungkin nama nama yang cuma ada dengan guys. piraanki taateetta Kita piraanki taateetta borummoo karaa biraatii sii dhufna abshir siin jedha ishee boru viidiyoo daawwatta karaa yuutuubii keenya Rangkin aku ada video YouTube berat. Jam dua nanti. gawa kayo sinarget dan sinarget debar Malah ciru gawa soal kan nantang kata-kata itu. leppee si musee galgalaanii deedhama bakka raket kan gaarii boqadhishi Siapa kamu? boru sii dhufammoo karaa biraatiin beenne tokkodha abshir Halo menaroni. Contoh negara naftu menteri gue ini. nagaan nu bulaa baay'ee sin jaallanna baay'ee sin kabajnaa sin jenna boru viidiyoo keessan daawwadha ciao kan gaarii